gurbaan kun maaliif waraabaa oola jennaan gaaf tokko waa taati jee. Kanaaf namoota akka isaa kana kan murannoo qaban kana hawaasni Oromoo diinagdeedhaan leecalloodhaan hayyoonni hogeeyyoonni Oromoo immoo beekumsa qaban saniin tajaajiluu qabanii. Namoonni akka kiyyaa kun immoo kawacee iyyee nama waliif fiduu danda'u. Beekumsaaf qabeenya Oromoo kana waliif fidee jara kana gargaaruu qaba jenneeti waan Oromiyaa Media Network jaamu ka televiziyoona of keessaa qabu ka raadiyoo of keessaa qabu gama weebsaayitiin ka dabru tokko dalaguuf deemna. Kana waggaa jennu waan olola Habasha irratti qofa osoo hin tahin waan isaan qaban kana qulqullinaan kan caalu quality dabarsuun kan caalu dalaguu barbaanna. Kana wanni goonuuf maali? Wanni cunqursaan biyya adda addaatitti kolonializimii keessa ka qawweeti miti guddaan waan mataa namarra godhanii guddaa. Kunis yeroo hunda ummanni cunqurfame nuti namaa gadi jarri sun nurra wayya aboo Oromoo waliin taatu aboo Oromoon kanan gootu boo amaarri bar nurra waa hedduu qaba haja'u sun cabsuudha barbaanna jechuudha. Kana garagalchinee Oromoon akka ijoollee teenyaa sanitti amaarri immoo likka inda Oromoo jechuu akka jan barbaanna jechuudha. Kana waggaa jennu gama miidiyaa qofaanii miti. Baratan akka Oromoo, dalagatan akka Oromoo, falmatan akka Oromoo, miidiyaa qabaatan akka Oromoo, Oromoonis akka jettu, warri ollaatis akka jedhu, naftanyaanis akka jettu barbaanna. Fakkeenya tokkoon isin eeganna. Kana waggaan jedhu waan danda'amu waan qabatamaan argeen isin hima. Torontootiin si'a inda Oromoo jechuu ta'uu qabaa jeetiin dubbadde. Deengadda toltuun Awustiraaliyaa irraa qophii afaan Oromoo guddisuudhaaf sagantaa tokko baafteeti kaampeen irra gootee gamaa gamanaan namni gargaaree waamuma eegalan Oromoo nagar jechaa turan waggaa isiin kana eegaltu. Baatii takka keessatti kaampeen gootee 50,000 bakkaan geesse. Maal jambeeyta? አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለው ሰው ያስፈልጋል እንደ ቶልቱ እንደ ኦሮሞዎቹ ትዊተር ይረጅራላላ ትዊተር ይራ ሲዱን ደበ ትዊተር ይራ አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለት for first time kana jechu akka nama tokkottis barnoota teenyarratti baratan akka Oromoodha akka waraanaattis lolan akka Oromoodha akka miidiyaattis miidiyaa qabaatan akka Oromoodha akka jaamu saba itti gadi ilaalan osoo hin ta'in saba ollaalanii itti hinaafan ta'uu qabna jechu. Kana hoggaa jennu immoo waan dandeenyurraa kaanee kana godhuudhaaf deemna jechu. Miidiyaa kana hedduu aadaa isin hin galu hanga dandeenyetti bikkanni keenya yeroo gabaabaa keessatti as ba'uudhaaf deema. Nu gargaara waan qabdaniin warri ogummaa qabdan warri injiinaroota taatan warri faayinaansii keessa jirtan warri adda addaa nu ta'a. Miidiyaa kanarraa wanni barbaannu maali? Tokko dantaa Oromoo irratti hundaa'ee qaanii takka malee akkuma reefu jeetti waan Oromoo boonsu Oromoo jidduutti immoo kan balaa waliin facaasaa oolu osoo hin ta'in kan nageenyaa fi araara jaalala Oromummaa dhaadheessu akka ta'u